Duraan dursee sagantaa teenyaa kan barnootatiin sammuutii fi akkaataa ittiif kunuunsinu kan jiru kutaa afuraffaan dhufnee jirra. Ani Olaanaa Hassanii hordoffii gaarii akka nu faana turtan kabajaan isin afeera. Sagantaan teenya kanarraa kan itti irratti xiyyeeffate akkamitti ilaalcha gaaromina yookaan positive self image qaama keenya keessatti yookaan ofirratti uumuu dandeenya fooyyeessuu dandeenya kan jiru ture. Sanirratti kan duraa kan laallee qeeqaa keessootii fi akkasumatti amala mokkoramaa yookaan ofirraa ittisuu kana kan jenne ture. Sanirratti tokko lama sadi afur shan jeetiin isinii himee ture sagantaa sadaffaa keessatti. Sagantaa afuraffaa kana keessatti kanuma tokkoffaa saniin xiqqoo yaada isinii dabaluu barbaade na faana tura. Akkumaan isiniif ibsuuf yaaletti qeeqaa keessoo kana akkumaan jeesanitti qeeqaa keessoo kana amma yeroo namni tokko guddatu haalatti guddannurraa kan ka'e haala jibbaa, haala nama tumuu, haala ijoollee arrabsuu, haallitti guddatan sun dhiibbaa uuma. Haalli hawaasa keessa baane sun dhiibbaa uumee sammuu keessatti sun fudhanna jechuudha. Ilmi namaa sammuu keessatti uumamaa waan gaariitu sammuu keessa rabbiin kaaya. Akka tasaa ta'e hawaasa keessatti garuu haala adda addaatiin wanni kun sammuu isaa keessatti xiqqeenyaan waraabamee ta'a jechuudha. Kun maal ta'a? Namni sun gizee guddatee wanni mataa keessa jiru kun kanuma uumamaan keessa jiru itti fakkaate jechuudha. Ka uumamaan if keessaa qabuu fi kun duraa wal dhawa jechuudha. Duraa wal dhawa. Saniif jecha gizee takka maal godha ilaalchi keessoo sun irra jabaatee haala inni amala sun hojii irratti mul'isuutu jira jechuudha. Saniif jecha wanni qeeqni keessoo kun ka'alaa dhufee sammuu teenya keessa seene jechuudha. Dhiibbaa adda addaatiin, dhiibbaa hawaasaatiin, dhiibbaa haala itti guddanneetiin jechuudha. Saniin sammuu keenya keessa kan seene jechuudha. Saniifuu maal godhuu qabna? Qeeqaa keessoo sun uumamaan sammuun namaa waan sirnaan rabbiinuu waan sirriitiif keessa kaa'eef jecha qeeqa kana hin barbaannu. Qeeqa keessoo kana jechuudha. Maal godhuu qabna? Qeeqa gaariidhaan akka ilaalcha gaariidhaan bakka buusuu qabna jechuudha. Maal ilaalcha gaarii gizee jennu? Ilaalcha gaarii gizee jennu baalaansi goonee deemuu qabna. Fakkeenyaaf ilaalcha gaariin dhugatti waa akkumaan kaleessa isiniin jeette kutaa sadaffaa irratti jechuudha. Madaallii ilmi namaa ittiin if madaalu ka dhugaa saniin of madaaluu qabna jechuudha. Baalaansi goonee jechuudha. Akkasitti of madaaluu qabna. Akkasitti akka hubannu. Kan ilaalcha amala ofirraa ittisuu takka amala mokkoraa qabaachuu kana haala hedduun laalama. Amma namni amala akkasii qabu istiraateejii yookaan tarsiima akkam fayyadama yoo jenne waan takka nama amansiisuudhaaf waan takka waan balleessu takkaaf si amansiisuudhaaf haala tattaafachuu haala amala akkasiitti qaba. Hirmaannaarraa adda ba'uu jechuudha. Waan takka irratti hirmaachuu dhabuu jechuudha. Nama wajjin jechuudha. Haala sun ifirratti arguu danda'a. Osoo wanni takka hin dhufne nama yaadaan mataa keessa dha'u jechuudha. Yaadaan mataa keessa if dura nama dha'u jechuudha.
xabiyaan sun xabiyaa haala silaa nama haala ofirraa ittisuu nama mokkorama qabu jechuudha. Haala suni fudhachuu dandeenya jechuudha. Saniif jecha kana fakkaataa sagantaa keenya kan kutaa afuraffaa akkanatti akka hubattaniin barbaada. Kana walumaa galatti maaliin jechuu barbaade kana keessatti gizeen gilgaalee isinii himu keessoon qeeqni keessoo kan irra guddaa haala adda addaatiin negatiiv imeejii yookaan ilaalcha hamaa nurratti uume sun sammuu keenya keessa taa'ee tura keessa dhugaa nuuf fakkaatee amala ta'ee as bahee nutti dubbata jechuudha. Sun hawaasa wajjin akka waliin hin jiraanne akka hariiroo gaarii hin uumne akka hawaasa wajjin walgita taanee hin deemne nu godha jechuudha. Amalli akkanumatti ifirraa ittisuu maaliif amalli akkasii gizee qeeqni keessoo sun guddate maal uuma ifiifuu amala ofirraa ittisuuti uuma jechuudha. Amalli ofirraa ittisuu kun namaan adda bahuu hirmaannaa waa takka irra godhuu dhabuu if dura deemanii nama yaadaan dha'uu yaadaan osoo namni sittin dubbanne yaadaan if dura deemtee dhoowwite jechuudha. Achi booda yaada kannita haqa qabeessa taate jechuudha. Kaniif jecha haqa qabeessa ta'uu bakka anumaatu likkiidha anumaa haqni xiyya jettee excuse hannu jechuudha. Saniif jecha amala akkanaati. Saniif jecha haga danda'ametti kanarratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Fair baalaansii goonee deemuu qabna jechuudha. Saniifuu sagantaa shanaffaa keessatti akkumaan isiniin jee kan akkamitti ofirraa ittisna yaade jedhu irratti xiyyeeffannaa sagantaa birootiin hanga wal agarrutti nageettiin isiniin jaa galatooma.